Baga madde bro. Baga madde dah. Kaya rumah terbiasa dapat namni sinar kita kuni, masya Allah. Mabruk habibi baga madde. An baga dan jarang malat umat tajar kabit abad hijrah orang malatan anjatanu wan itu naram stan berbadat tambud. Oh my god, oh my. Namni malatan ante kise tolok kami pared. Idara kini matu yo kanu dai masih pakai. Wallahi malle muring kenya kuda sagale malle. Ya. Kadeve rai tamma e garifes refatan. Are do mawasu garifes la rako Hari ini bajara kuno nana adat ya reda. Ini kun agati bikite. Rajo. Amma kuni jia me kabo da freeze inta. Kuni ga turban to ko boda kake mata nan mara. Akat kalala dem tak kiya danat. Masya Allah benar. Amma namo to sponsor ada datang kalau tefa cumber baru dulu semua. Da galatoma sinin jada warreron arab sam artani sponsoran atasan. Kasuma sakkan abad. Orang mana rivensa rojal kawatin tu te kairo tak ada get. Are da male mana rivensa kan faidamu. Arra kulo kerja ada dah cerita yuk. Wana murat ungkap. Fila tinggal cilla lah. Pilih. Iya. Egan da waktu ta Kenya wanit tin Arab sitan berbada tama boda. Jarram tinggal saya. Ega jarram malatuma darbe jarawan te ifi wanit tin Arab sitan berbada tama boda. Tatam ta samtunyal. Dura. Aw. Yalla yalla kasih guys at. Arka. Kanaf. Mera? Abde fitte? Da era wakka. Arra garu esa ya mali adde ka. Kana boda sinjalla da baka inna lillahi wa inna. Kana boda sinjalla da. Ya dor ve cita ya. Wallahi. Alhamdulillah. Ani motu ka kawo fira jira. Waden no. Jalan ka intai. Maaf na desi sebar. Bisa ka sitai se. Akat itolanam ni. Kami bago. Anak tolak. Saya. Warri kan andurama rifeensa dhaabbattutti sinjaalladhu naan jettan egaa amma booda jaarraan malaaxummaa darbee jira waan ta'eef maqaan naa babbareedeera si amma isuu nama jedhu ofitti guute amma wallahi isuu amma booda jechuudha. Kanaan duraan bareedu jechuudha wallahi baxxaan kanaan dura sobdanii na shawwadaa turtan jechuudha bara bagan amma keessan bare wallahi anduruma bashaan walfuuna bakka wayne bakka amma siincisan jaarsa ergurrasa jaarsa ergatu baay'ataara wallahi jaarsa ergadha amma boodaan ofii kooti jaarsa ergataa jiru sababni isaa si kanaaf taamulamu akkasin bareedu dhugaa rabbi wallahi በጣም ወላሂ ወሬ yeroo namni malaa ta'e na arrabsu warre isinitti dhagaamennaan akka mataa dhaabbadhu keessoodhaan nagafaaffaa turtan dhiibbaa godhaa turtan guddaa galatoomaan isiniin jedha egaa wanti hafe maaltu jira amma wantan bareeffadhu adraana fuudhine natti bareedde wayne amma keessan bagan bare lammaffaa yoon malaa ta'e jechuudha I love you. Oh my God. I love you too. Wallahi, amma keessan bagan bare. በጣም ተሰምቶኛልና egaa warri kanaan dura maal lakkiibbo kottu hin qaamna har'a abbaa koo naa fudhatu Ameerikaatti kakkar na yeellaasisina dhugaa rabbii baay'ee yeellaara amma wayne mataan kan koo bakka waadanuu na dhabsiisaa ture jechuudha kanaan dura inni kan suutumaan gad dhufa adda guddadhu jedha abbaan koo dur kanaaf adda guddachuunis immoo baay'ee bareedaadha adda yeroo jedhamu
mul'ata. Kallachaa miti kallachaa gara mooyyeessatti fakkaata kana nage. Akkami astaayitii warri qabdan. Ilaalchi kee mul'anni kee guddaa ta'uu jechuudha. Lakkoofsa tokko ergadhaa mataa dhaabbachuu kan kootti warri gammaddan yaada kennachuu dandeessu. Dassi hadhaa warafaan qabameera bakka kanaan dura baay'ee si kadhachaan ture hin diddee. Na of kolchi gaa har'a erga mataa guuttadhe erga mataa dhaabbadhe. Laa ilaaha illallah. Areedassi hafee inni kun qoy dhagaa irratti biqilee yeroo laaltan. Bataam bakka namni kun waan namaan jedhu na bu'ante. Areedassi hafeedha. Inni kun qoy dhagaa irratti biqilee moo yaa jarana minnoo. Wallahi. Bataam baay'een isin taajjabe. Har'a hin bareedda kanaan dura hin bareeddu jechuudha amantee subhanallah wallahi amma keessan bagan bare dhugaa rabbi akka isaaqitti naamuri mataa jechuu jalqabeera reediin akka isaaqitti mataa naamuri jechuu jalqabeera reediin akka isaaqitti mataa naamuri jechuu jalqabeera kunoosii guddaa galatoomaa egaa gamanumaan inni kan qaldiidha warra koorraa ka'edha namichi warra jechuun akka naannoo keenyaatti haadha manaati akka naannoo biraatti warra jechuun maatiidha garuu kan qaldiidha haadha manaa koorraa ka'e jedheedha namichi mataan kan koo dhaabbachuudhaafanii kanaafuu akka kanatti ergan bareeddanaan jettanii wacii isaa guutuu isaanaa kaffalaati akka mataa dhaabbadhu godha diizaayina kun akkatti mataan dhaabamudha waan ta'eef kanaaniyyee ispoonsara barbaadaa jirra dhuguma warri akka kanatti na jaallattan warri kottuun qaamna naan jettan warri natti eerum na fuudhi naan jettan kun diizaayina akkatti dhaabbatan waan ta'eef jabaadhaati jaarraan malaaxummaa hafeera malaaxanaan hin jedhin ammaan booda akka alaabaa warra soddaaluun muttii taateetta namni maal akkas waan waan jedhamannaa taachuu jaa qabdaa erga mataa dhaabbadhee jaa qabaachuu koo na gaafattaa kanaan duressa jirta erga seessa jirta har'a kan durirraa adda taate duriin bareeddaa akkam bareedu nan beeka matattiidhuma kanatuyyuu xiqqoosii isa jalaas dhaabbadhu yeeteenyaa no areeda kooti moo nyaara yoo ta'e jedhe guutuudha nyaarri alhamdulillah rabbinatti hin gaabbini areedas yoo ta'e jedhe meelam kan biraa lakki meekaappiin dibanne ganaa quraanaa mamaaf naan kun diizaayiniidha mataa dhaabbachuudhaafan jira yookaan narraa bareedu ta'ee jedhee turkii deemtee dhufte moo goofareen kan addaatiin biyyuma kanatti dhaabbachuu jalqabne imbaasii turkiitu as jira kanaafuu ispoonsara guutuu ta'anii naaf dhaaban jechuudha gufundamii naa banaa dhugaa rabbii inni kun nayyellaa bannaa taachana malleessa daa'ima waan akka kanaan dubbatinaa fuuldura kootti wallahi bataam itti garmaallachuuna na fuudhii maal jette sikoo lubbuu kee qubaan fuudhii jaa qabdaa kanaan dura eessa turtan warri jaa qabdaa naan jettan kanaan dura hin bareedumu waan kan isin barbaadanu bakka rifeensa qofa namni malaaxaan fuudhuu hin danda'u mataa dhaabbachuu dhiisi piliisi akka kanaan namni jaallatu jiraan naannanni isa dhugaa rabbii suma kana ofirraa buqqisa bakka amma booda yeroo dhiqattu eeggadhu si jalaa bu'aa lakkii bokka bittan dhiqadhabbo gidduu kana liivii raayyuun bu'u warri kanaan dura waggaa 27 yoon guuttaa ammallee waggaa 27 jechuun nama dulloome yeroo ammaa kana keessa tana waggaa 19 itti gad deebi'een jira
Inna lillahi wa inna ilaihi waaqni rifeensa keessiif biqilche na haa furdisu. Furdina rakkoon qaban siifan kennaan korraa. Diizaayiniidha. Diizaayiniin isaan ta'aaf hin ta'u yaada fudhachuudhaafi. Kunoo amma balaa zallaqees kunoo mataadha. Wajjin haa jiraannu teenya. Mubaarak maaliif bilbila? Mubaarak liivii irra jirra. Gammachuu mataa dhaabbate. Kanaafuu booddee kottu na eebbisi. Aamin baga gammanne dhugaa. Footoo qulqulluu ka'ime. Mana footoo dhaqeen kaa'ama footoo. Wajjin haa jiraannu hanga lubbuu teenya. Meerre hin jirunni. Qalamii gurraachaan dibanne haa jara nan fokkisiisinaa please. Rifeensa hin qabne hin bareeda. Dada. Ati rifeensa hin qabaanne hin bareeda. Akka kana isuma dhugumaa seriously. Yeroo rifeensa qabu hin bareeda moo yeroo rifeensa hin qabne hin bareeda? Mee kana gaaffii kana naa deebisaa. Ati jaakooti malee. Ay hadha bakka arga rifeensa qabaadhe jaalanuun argadhe jechuudhaan. Amma booda erga rifeensa dhaabbadhe na wajjin ka'uu dandeessaa. Silkiin kee naman galchu ante. Meeqaan dhaabbattee gatiin isaa baay'ee qaalawaadha. Ispoonsara argadhe. Dhaabbadhe. Ni deemta na dhiiftee numa deemta garaan kee jabaatee. Ni deemta nu dhiiftee numa deemta garaan kee jabaatee ifiif na gadhiifta. Yoo na biraa deemte ani du'uu kiyyaa. Yoo na biraa deemte ani du'uu kiyyaa. Si dhabeen jiraadhu du'annarra wayyaa. Si dhabeen jiraadhu du'annarra wayyaa. Ni deemta na dhiiftee numa deemta. Garaan kee jabaatee ifiif na lakkifta. Wajjin haa jiraannu hanga jiruu teenya. Wajjin haa jiraannu hanga lubbuu teenya. Addaan nu baase kaadduuti rabbii keenya. Ni deemta na dhiiftee. Numa deemta garaan kee jabaatee ifiif na lakkifta. Dubbii keenya irratti sirbi kun kan eenyu akka ta'e mee komantii jalatti barreessaa. Sirbi kun kan eenyuti? Sirbi kun eenyuti warri beektan? Sabaan boonituun isin qabu mataan kan koo akkas ta'uunsaa siluma baay'ee na gaddisiise. Sirbi ammaa sirba eenyuti warri beektanu dhuguma warri waan tokko tokko jajjadhaa jirtan jiru. Sirban amma sirbee kee kan eenyuti? Nuhoo ayyee.
Yaala ammallee yaala. Gobanaa dhugaa dubbachuuf taanaan artistii kabajamaaf jaallatamaa akkuma Jawaar Muhammad jedhee nama dhaloota sadii qareedha. Guyyaa har'aa sirni awwaalcha isaa gaggeeffame nama guddaadha kan nu dhabne. Dubbii keenya irratti gamanumaan ergaan dabarfachuu barbaadu. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessatti dammaqeera jechuun ni danda'ama. Akkuma beekamu yeroo Nuhoon Gobanaa dhukkubsatu sana keessatti yeroo inni lubbuudhaan jiru sana keessatti masarat dhaabaa waa hillanis akka manni jireenyaa yookaan maatii isaatiifis haa ta'u isaafis haa ta'u akka inni ijaaramu yookaan akka inni bitamu gochuun isiituyyuu waan guddaadha waan ta'eef dubbii keenya irratti Oromoon gara caalu goota ofii gaafa dhabedha bakki isaa kan itti mul'atu bakki nama sanaa sun kan itti mul'atu. Amma garuu uummanni Oromoo dammaqeera. Osoo inni lubbuudhaan jiru namoota hedduu yaadataati jirra. Fakkeenyaaf osoo har'a Nuhoodhaaf wanti sun hin godhamneeti namni baay'ee yaadatu jechuudha. Ilmaan isaa yatiimataati. Ilmaan nama shan akkas qaba, haadha warraa akka kana qaba. Nama jireenya guutuusaa Oromoodhaaf dhaabbatee qabsoo uummata Oromoo keessatti gahee gurguddaa nama taphatee fi weellisaa eenyuun caaludha jechuudha Nuhoo Gobanaa. Kanaaf jennaan durfamee kun godhamuun isaatuyyuu baay'ee kan nama gammachiisudha. Rabbii jannataan isa haa qanansiisu. Kanaaf jennaan uummanni Oromoo warra lubbuudhaan jijjiiran warra seenaa gurguddaa uummata Oromoo keessatti godhatan kana osoo isaan lubbuudhaan jiran booda du'anii jennaan yookaan boqotanii jennaan piroofaayiliirra kaawwannee bo'uun qofittiin faayidaan qabu waan ta'eef yeroo isaanuma lubbuudhaan jiru qaqqabachuu danda'uudha qabna. Akkuma masarat dhaabaa fakkeenya nuu ta'uu danda'uudha qabdi. Fakkeenyaaf artistoonni dhaloota qubee kana yoo isaan geetamu kan akka Taadalaa Gammachuu yeroo ammaa kana keessatti yeroo Oromoon afaan qabamee Oromiyaan akkas cicciramtee jirtu kana keessatti uummata Oromootiif sagalee ta'anii sirba adda addaa hojjetaa jiran kana fakkeenyaaf Bulloo yoo fudhannee jenne seenaa inni hojjete yookaan sirba inni hojjete kanarratti gargaaramuun isaa sochiin eegalame kun itti fufuu danda'uudha qaba waan ta'eef dubbii keenya irratti uummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessatti dammaqiinsa gurguddaa godhateetti jira. Kanaafuu warra seenaa gurguddaa hojjetanii boqotan rabbii boolla isaaniitti daadhii haa guutu jenna. Kanaaf sirbi ammaa namoonni baay'een deebistaniittu kaan ammoo Elemoo Aliidha kan isin jettan jiru. Kanaaf jennaan wajjin haa jiraannu hanga lubbuu teenyaa. Sirba kana akkamitti arganna warri jedhaa jirtanu ni deemtaa kan jedhudha. Ni deemtaa jettanii YouTube irratti barbaaduu dandeessu. Ni deemtaa nu dhiiftee ma deemtaa ni jabaatee ifeefana lakkeeffataa. Egaa daawwattoota keenya dubbii mataa kootii gara fuulduraatti nan dhaabbadha yaadaan jira. Akka kanatti kanan bareedu yoo ta'e mataa koo dhaabbachuun koo hin oolu waan ta'eef guddaa galatoomaa isiniin jaalladha. Nagaatti.